yeroo har'aa qaleensi jireenyaa ittuma hammaachaa waan adeemeef lammiilee hedduun rakkoo hamaaf saaxilamanii jiru. Gama biraatiinis hojii dhabdummaan guyyaadhaa gara guyyaatti baay'achaa adeemaa jira. Lammiilee hedduun barnoota isaanii xumuranii gara addunyaa hojiitti bal'inaan galaa waan hin jirreef yeroodhaa gara yerootti eebbifamtoonni walirra kuufamuun hojii dhabdummaan akkaan hammaachaa adeemee jira. Kanaafis yeroodhaa gara yerootti rakkoo hirkattummaaf saaxilamu. Kana biraan immoo haalli qaala'insa jireenyaa dhiyee bari'u dabalaadhuma adeemaa jira. Hiyyuma lammiilee hedduu gaagaa jiru kana furuuf hojii akkamiitu hojjetamaa jira. Dhaabbileen miti mootummaa fi seektaroonni mootummaa hojii dhabdoota bal'inaan gara hojiitti galchuuf hojii akkamii hojjechaa jiru? Qophii keenya biizinesii OBS miilanaatiin dhaabbilee miti mootummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessa jiranii fi waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa haala akkamiin qindoomanii hojjechuun hojii dhabdummaa xiqqeessaa jiru kan jedhu irratti dhaabbilee miti mootummaa tokko dubbisnee jirra. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Magaalaan Adaamaa giddugaleessa biyyaa ta'uu isheetiin naannolee biroo fi godinaalee Oromiyaa garaa irraa gara magaalaa Adaamaatti guyyaadhaa guyyaatti hojii dhabdoonni dhufan akkaan heddummataa akka jiran qorannoon ifoomsee jira. Kanuma giddugaleessa godhachuun dhaabbilee miti mootummaa yookiin NGO'wwan hedduun gara magaalaa Adaamaatti dhufanii qaama miidhamtoota, dubartootaa fi hojii dhabdoota hedduu walitti qabuudhaan leenjii garaagaraas kennuun seektaroota mootummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessa jiran wajjin qindoomanii hojii garaagaraa hojjetaa jiru. Obbo Tamasgeen Abbabee dhaabbata miti mootummaa SOS'tti qindeessaa damee Adaamaati. Dhaabbanni isaanii jalqaba irratti xiyyeeffannoo kennee kan irratti hojjetu daa'imman rakkoo garaagaraatiif saaxilamanii barbaacha dhabaniif dursa kennee hojjeta. Dhaabbanni kun erga gara magaalaa Adaamaatti dhufe hojii jalqabee reefu waggaa kan guute yoo ta'u, turtii isaa keessatti daa'imman maatiin irra hin jirre baay'inaan deeggaraa jira. Gama biraatiin guddina itti fufinsa qabu hawaasa keessatti fiduun kan danda'amu dargaggoota irratti yoo hojjetamedha jedhee waan amanuuf dhaabbatichi dargaggoota 4,000 irratti xiyyeeffatee hojjetaa jira. Kanneen keessaa dhibbeentaan 60 ta'an dubartoota. Hangarraattis dargaggoota kanneeniif leenjii adda addaa kennuun ga'umsa isaanii dabaluudhaan kaan qacaramanii dhaabbilee gurguddaa keessatti galanii akka hojjetan taasisee jira. Kaan isaanii ammoo hojii ofii isaanii uummatanii akka hojjetan taasifameera jedha ኦቦ ተመስገን። በዋናነት ትኩረት አድርጎ የሚሰራው ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ ህጻናት ላይ ነው። በተለይ ወላጆቻቸውን ደጋፊ ያጡ በርካታ ህጻናት ሰብስቦ ቤት በመስጠት ቤተሰብ በመስጠት የልጆቹን ቀጣይ ህይወት ወይም መጻኢ ዕድላቸውን ብሩህ ማድረግ ነው ዋና ዓላማው ሲጀመር። ከዛ ባሻገር ግን ፕሮጀክቱ ወይም የኤስኦኤስ ቺልድረንስ ቪሌጅ ፕሮግራም ስፔሻሊ አዲስ አበባ ፕሮግራም ሎኬሽን የማህበረሰቡን ችግር በዘላቂነት ከመቅረፍ ባሻገር ከዛ ጋር ተያይዞ በተለይ ስራን ማህበረሰቡ ላይ ቢሰራ በዘላቂነት ዴቨሎፕመንት ነው እድገትን ማረጋገጥ ይችላል ብሎ ስለሚያምን የዚህ ደግሞ የማህበረሰብ ትልቅ አካላት ደግሞ ወጣቶች ናቸው ብሎም ስለሚያምን ስለሆነም ወጣቶች ላይ ስራ ይሰራል። በአሁኑ ሰዓት አዳማ ላይ በሚዜድ የሚባል ፕሮጀክት 4000 ወጣቶችን ታርጌት ያደረገ ከዛ 60% ሴቶች የሆኑ ወጣቶችን ታርጌት አድርጎ በተለይ ስራ አጥ የሆኑ ወጣቶችን ወደ ስራ የማምጣት አቅም የማጎልበት ስራ እየሰራ ይገኛል በአሁኑ ሰዓት። በእርግጥ ፕሮጀክቱን ከጀመርን 1 አመታችን ነው። ሆኖም ግን ከነኚህ ከ4000 ወጣቶች ውስጥ በየአመቱ ተከፋፍለው የምንሰራቸው ወጣቶች አሉ። ለምሳሌ በዚህ ባለፈው አመት ወደ 1103 ወጣቶችን በተለያዩ አቅም የማጎልበት ዘርፍ አቅማቸውን ማጎልበት ነው። አዳማ ውስጥ 6ቱም ቀበሌዎች ውስጥ 6ቱም ክፍለ ከተማዎች ውስጥ 18ቱም ቀበሌዎች ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ወጣቶች በሶስት አቅጣጫ ድጋፍ እናደርግላቸዋለን። አንደኛው ተቀጥረው እንዲሰሩ ማስቻል ወጣቶች በቀጣሪዎች፣ ሁለተኛ ደግሞ የራሳቸውን ስራ መፍጠር እንዲችሉ ማስቻል፣ ሶስተኛ ደግሞ ወጣቶች የተለያዩ አጫጭር የሙያ ስልጠናዎችን ወስደው ወደ ስልጠና ገብተው ከወጡ በኋላ ቶሎ ወደ ስራ እንዲገቡ ማስቻልና ራሳቸውን በዛ መልኩ እንዲያግዙ ማድረግ ነው። akka obbo Tamasgeen jedhanitti dhaabbanni isaanii waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa waliin qindoominaan akka hojjetan ibsanii ji'oottan 3 darbanitti dhaabbanni isaanii dargaggoota 30 ta'an leenjisee ga'oomsuun miindaa hanga 18,000 dhaabbilee garaagaraa keessatti qacaramanii hojjetaa akka jiran ifoomsee jira. ከነኚህ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ወደ 300 የሚጠጉ ወጣቶች የኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ላይ ኢንቮልቭድ አድርገዋል። ከዛ ውስጥ ደግሞ
ወደ 28 ኒርሊ አሁን ወደ 30 የሚጠጉ ወጣቶች ደግሞ ቋሚ የስራ እድል አግኝተዋል። ከ18000 ብር እስከ 3500 ብር መነሻ ደሞዝ የተለያዩ ካምፓኒዎች ውስጥ እነዚህ ወጣቶች ተቀጥረው ስራ እንዲያገኙ አስችለናል። ይህንን ስናደርግን ወጣቶቹ ላይ የጨማመርናቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንድ ወጣት ዩኒቨርሲቲ ጨርሶ ከመጣ በኋላ ወደ ስራ ዓለም ሲሄድ የሚያስፈልጉት ስኪሎች አሉ። ኢምፕሎያቢሊቲ ስኪል ለምሳሌ ሲቪ እንዴት መጻፍ እንዳለበት፣ ከተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ስራ እንዴት ሀንት ማድረግ እንዳለበት፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ ኢንተርቪው እንዴት አድርጎ ማኔጅ ማድረግ እንዳለበት፣ ራሱም እንዴት አድርጎ መግለጽ እንዳለበት፣ ኢቭን ከዛ በኋላ ስራ አግኝቶ ከገባ በኋላ ውሳኔ መስጠት እንዴት እንደሚችል፣ ፕሮብሌም ሶልቭ ማድረግ እንዴት እንደሚችል፣ በኔትወርክ ከሌሎች ጋር መስራት እንዴት እንደሚችል የሚያስችሉ የስኪል ስልጠናዎችን እንሰጣለን። ይህን ስልጠና ይወስዳል። የላይፍ ስኪል ትሬኒንግ ይወስዳል። የሪቻፕ ትሬኒንጎችን ይወስዳል። ስለዚህ ወጣቱ አመለካከቱ ላይ መጀመሪያ ትሰራለ። dhaabbanni miti mootummaa piroojeektii kaffitaa jedhamu akka guutummaa biyyattiitti magaalota 18 keessatti kan hojjetu yoo ta'u akka biyyaatti dargaggoota miiliyoona 2 carraa hojii uumuuf hojjeta akka jiru beeksisuun magaalaa Adaamaa keessattis rakkoowwan dargaggoota mudatanii fi hojii dhabdummaa babal'ataa jiru xiqqeessuuf hojii gurguddaa hojjeta akka jiru ibseera. Maqaan kiyya Daayibirruu jedhama. Dhaabbata irraa dhufee dhaabbata Youth Network for Sustainable Development piroojeektii kaffitaa jedhamu irraa dhufe. Piroojeektiin kun akka biyyaatti magaalaa 18 irratti hojjeta. Magaalaa 18 kanneen keessaa Adaamaan ishii tokkodha. Akka biyyaatti miiliyoonii dargaggoota miiliyoonii 2 gahuudhaaf hojii uumuudhaaf bal'inaan hojjetaa jira. Piroojeektii waggaa 5ti. Waggaa 5 kanneen keessatti dargaggoota miiliyoona 2 hojii qabsiisuudhaaf hojjetaa jiru. Akka magaalaa Adaamaatti immoo dargaggoota 18,000 carraa hojii uumuudhaaf hojjetaa jira. Kana keessatti waajjira carraa hojii magaalaa Adaamaa wajjiniin hojiilee bal'aa hojjetaa jirra. Tokkoffaan dargaggoota hojii dhabaa ta'anii taa'an addaan baasuudhaan piroojeektii kana keessatti miseensa akka ta'an taasisuudhaan leenjiiwwan adda addaa isaaniif kennuudhaan dandeettii isaanii, ogummaa isaanii, beekumsa isaanii akka guddisan taasisuu irratti hojjetaa jirra. Kana keessatti leenjiin kennameen booda carraa hojii adda addaa ni uumna. Isa keessaa joofeer yookaan immoo waajjiraalee adda addaa private sector irraa dhufanii qaxarrii ni gaggeessanii nu immoo dargaggoota hojii dhabaa ta'anii fi qaama qaxaran kanneen walitti finna bakka tokkotti jechuudha. Kanaafuu isaan immoo CV isaanii achirratti dhiyeessanii haala nu isaan leenjisneen interview gaggeessanii carraa hojii akka argatan taasisna. Kana keessaa illee yeroo darbe ji'a kana keessatti dargaggoonni 25 carraa hojii argachuu danda'aniiru. Digirii baay'inaan digiriidha. Diploomni haga nama 5 ta'u, digiriin garuu haga dargaggoota 20 ta'an hojii kana argataniiru. Hojiin kunillee private sector irratti illee feesoo adda addaa baankii irratti illee carraan kun argameera jechuudha. Rakkoo guddaan hojiif qacaramanii hojjechuu keessatti dargaggoota mudataa jiru qaamni qacaramtoota baay'ee wayita barbaadu dargaggoota bira garuu ulaagaa san guuttachuu dadhabuutu jira jedha. Nuti akka dhaabbata keenyaatti dargaggoota ogummaa san guuttachuu dadhabaniif leenjii kenninee ga'umsa isaanii daballaa jedhan. Rakkoon jiru carraa hojii uumuu wajjiniin qaamni qacaru hojii baay'ee carraa hojii uumuudhaaf yookaan immoo qacaramtoota baay'ee barbaada. Garuu dargaggeessi immoo ga'umsa san guuttatanii argamuu irratti rakkootu jira. Kanaafuu karaa kennaatiin skill gaappii kana jiru guunnee carraa hojii kana akka argatan carraa hojii magaalaa Adaamaa wajjin ta'uudhaan bal'inaan hojjetaa jirra jechuudha. Dhaabbanni keenya bal'inaan kan hojjetu capacity building training gara leenjii adda addaa kenna. Carraa amma ka duratti sinii kaase qaama qaxaruu wajjin walitti fiduudha. Capacity building training adda addaa geggeessine qaama qaxaruu wajjin walitti hidhuudha. Lammaffaan immoo entrepreneurship fi business skill irratti leenjisne hojii dhuunfaa akka uummatan taasisuudha. Gama biraatiin piroojeektii kaffitaa jedhamuun deeggaramuun dargaggoonni 45 waraqaa duraan biiroolee mootummaa keessatti walitti qabamee gubamaa ture walitti qabuudhaan warshaa waraqaaf dhiyeessaa jirus jedhamee jira. Dargaggoonni 45 ta'an waraqaa kanaan dura magaalaa kana keessatti waajjiraalee mootummaa dhuunfaa irratti gubataa turan sanniin walitti sassaabanii Adaamaa peepper kaampaaniidhaaf yookaan immoo Burraayuu peepper kaampaaniidhaaf akka dhiyeessan taasisneerra. Dargaggoonni 45 carraa kana akka argatan keessaa immoo dargaggoonni 25 dubartoota
waraqaa kana sassaabanii isaanii dhiyeessanii carraa hojii san bu'aa qabeessummaan isaanii fuulduratti kalaalluudha ganaa hojii keessatti seenuu isaaniiti waraqaa sassaabanii isaanitti fidanii kiiloo tokko birrii 24 gurguraa jiran. Kanaafuu kanaan dura mootummaa waajjiraalee mootummaa keessatti waraqaan kun walitti sassaabamee gubamaa ture. Garuu yeroo ammaa hin gubamu isaantu sassaabee bakka tokko qabee achi fidee gurguraa jechuudha. Kanaafuu carraa hojiidha. Fuulduratti immoo kanarraa dargaggoonni interpreneurshipii fi bizinees iskiilii leenji'anii carraa hojii dhuunfaa uummachuudhaaf saakoo ka jedhamu akka siinqee baankii uumneefirra. Qarshii isaanii ni qusatu achi liqeeffata hojii dhuunfaa isaanii ni uummatu jechuudha. Hanga ammaa fuulduratti amma ofiisii waajjira isaaniif kireeffanneerra hojjetaa qaxarreefiirra fuulduratti maal goona kaapasitiin isaanii akka guddatu waan bu'aa achirratti ni buusna. Ammaaf garuu waan ofiin qaban qofa qusataa jiran. Rakkoo hojii dhabdummaa amma biyya kana raasaa jiru kuni akkaataa kanaan nama muraasa kana hojiitti galchuudhaan dhuguma hin furama maaltu barbaadamatti yaadame? Amma karaa kennaatiin dargaggeessi gara hojii seename yoo ilaalamu lakkoofsaan xiqqoodha. Garuu hubannoo irratti gadi bu'anii hojii odoo hin tuffatin akka hojjetan aweernasiin uumame bal'aadha. Kanaafuu amma hojiin hin jira. Fedhiidhaan gadi bu'anii hojjechuu dhabuudha dargaggeessi bira kan rakkoon jiru. Kanaafuu waan qabaniin dargaggeessi kennaa xiqqaatus horii wayii ni qaba. San qusatee liqeeffatee gara hojii seenuu ni qaba. Mootummaarraa yookaan immoo civil society organization NGO irraa qofa eeggachuun hin barbaachisu. Dargaggoon ofii isaatiin uummanni illee walitti hidhamiinsan rakkoo hojii dhabummaa kana waliin taaneeti hiikuu dandeenyu malee nu 25 dargaggoota 25 qofa hojii waan uumneef rakkoon hojii dhabummaa kun ni hiikama jennee yaadna. Muluqan Tasfaayee qindeessaa piroojeektii misoomaa interpreneurshipii dubartootaa magaalaa Adaamaati. Dhaabbanni isaanii dubartoota ijaaramanii hojiitti galuu dadhabaniif kanneen karaa seera qabeessa ta'een ulaagaa guuttataniif haala mijeessee hojiitti galchaa jira. Hangarraattis qabatamaan hojii keessa galanii kan jijjiirama agarsiisaa jiran dubartoota 2578 qarshii biiliyoona 1.1 fudhatanii hojii adda addaa keessa galuun jijjiirama akka jiran obbo Muluqan ibsaniiru. Sagantaan piroojeektii misooma interpreneurshipii dubartootaan kun kan dhaabbate akkuma silaa bara 2007 keessatti qabatamaan hojiitti kan galle guyyaa sanarraa jalqabee dubartoota enterpiraayiziidhaan ijaaramanii hojii industiriis ta'uu danda'a, daldalaas ta'uu danda'a, tajaajilaas ta'uu danda'a, qonna magaalaas ta'uu danda'a, seektara garaagaraa irratti hojjechaa jiran kana deeggaruudha. Deeggarsa yoo jennu immoo tokkoffaa deeggarsa galiin isaanii akka dabalu taasisuudha. Inni lammataan immoo dandeettii carraa hojii uumuun isaanii akka dabalu kan taasisudha. Yoo maal gooneedha deeggarsa faayinaansiidha. Deeggarsa faayinaansii inni lammataan deeggarsa leenjiidha. Leenjii kan ogummaa fi kan entrepreneurship yookiin biizinasiidha. Soft skill and hard skill training kan jedhamu kanaan ni deeggarra. Sadaffaa irratti beeksisa gabaa yookiin immoo gabaa akka argatan walitti hidhamiinsa gabaa baazaarii fi egzibishinii irratti akka hirmaatan ni taasifna. Afuraffaa irratti tajaajila maashin liizii akka argatan dhaabbata maashin liizii Oromiyaa wajjin waliigaltee taasifneen isaan mijeessaa fi jirra. Shanaffaa irratti tajaajila haarawaa BDS kan jedhamu jira. Tajaajila misoomaa daldala kan jedhamu yookiin immoo business development service jedhama ingiliffadhaan kana afaan deeggaruutti jirra. Gama biraatiin shamarran leenjii qabatamaan hojiitti isaan galchuu danda'u fudhatan baay'inni isaanii 4500 ta'us ibsameera. Qabatamaan jijjiirama keessa kan jiran almost piroojeektiin kun enterprise waajjirri carraa hojii uumuun enterprise kana ni ijaara. Nu immoo faayinaansii gochuudha. Maayikiroo faayinaansii gara 11tu jira kan waliin hojjetan. Faayinaansii kanaan ol qabatee dubartoota 2578 qarshii biliyoona 1.1 biliyoona 1.1 kan fudhatan ta'uu isaati jechuudha. Dhaabbata keessa hojii. Kuni fudhatanii liqeeffatanii hojiitti galanii jijjiirama agarsiisan. Hojiitti galanii jiru. Baay'ee gaariidha. Hojiin yaa'u saampliidha kan dhiyeessuuf yaalle akka pirezenteeshinii irratti ilaaltan fakkeenyaaf gaarmentii irratti horsiisa lukkuu irratti
horsiisa horii irratti oomishaalee garaagaraa irratti fakkeenyaaf oomisha yoo jennu oomisha tekstaayilii huccuu dha'uu tekstaayilii fi gaarmentiin garaagaraa tekstaayiliin kun shammaanee warra shammaanee jennu kana tekstaayilii irratti kana fa'aa irratti bal'inaan jiru mana shiroo nyaata irratti hoteelaa tajaajila kennu irratti geejjiba irratti amma bu'a qabeessa ta'anii jijjiiramaniiru. Baay'ee jijjiiramni miiraakil ta'uu danda'a yoo haasofnu akkuma sila argitan dubartoonni uumamumatti tokkoffaa amanamoodha amantaa guddaa irratti qabna lammaffaa kaayyoo bobba'aniif cimanii hojjechuudhaan beekamu hin qusatus hin jijjiiramus yeroodhaan liqaa isaanii hin deebisus kanaafu dubartoonni kana fakkeenyaaf kapitaala isaanii guddifatanii jiru carraa hojii fakkeenyaaf nama tokko baankiin addunyaa qorannoo guddaa taasisee ture dubartiin leenjii fudhattee liqii fudhattee tokko at least nama tokko qacartee jirti kana jechuun on average nama 3 qacaranii jiruudha kana jechuun immoo at least enterpriseonni liqeeffatan kun hunduu nama tokko qacaranii jiru kana jechuun immoo operationin isaanii bal'atee jira yookiin immoo tajaajilan isaan kennan yookiin immoo biizinesiin isaanii bal'achuu guddachuu isaa ni agarsiisa jechuudha. Dubartoota 2578 kun warra liqii argateedha. Warra liqii. Dubartoonni immoo gara 6000 kun warra galmaa'eedha tajaajilaaf. Warra galmaa'eedha. Achi keessa immoo gara 4500 kan ta'an immoo leenjii kan argatan. Leenjii ogummaas ta'e leenjii entrepreneurship kan argatanidha jechuudha. Leenjiin kun standardiidha. Leenjiin guyyaa tokko guyyaa lamatti kan kennamu miti sa'aatii 40tti kan kennamudha. Sa'aatii 40 jechuun immoo guyyaa guutuu guyyaa 5 yookiin guyyaa walakkaa guyyaa 10 jechuudha. Torbee lamaaf yookiin immoo torbee tokko keessatti kan xumuramudha. Koomitimentii guddaa kan gaafatudha. Sagantaan kun immoo leenjiin akkuma baratame odoo hin taane leenjii immediately jijjiirama fiduu kan danda'u practical achi keessatti qabiinsa herregaa achi keessa qaba bulchiinsa humna namaa achi keessa qaba karoora daldala qopheeffachuun achi keessa jira akkamitti gabaa isaanii akka xiinxalan akkamitti gabaa isaanii akka hubatan akkamitti dorgomaa akka ta'an maamila isaanii akkamitti akka qabatan waan baay'ee achi keessa qaba jechuudha. Haala kanaan hojii dhabdummaan hammam furamuu danda'a eenyurraas maaltu eegama jennee dhaabbilee mootummaa kanneen dubbisneen akkas jedhan. Hojii dhabdummaan kan furamuu kan danda'u abbaa qaba. Fakkeenyaaf sektoraalii abbaa godhachuu barbaachise sektor abbaa qaba. Kanaafuu waajjira carraa hojii uumuuf ogummaa kan jedhamu kun ganda qaxanaadhaan hojii dhabdoota ganda keessa jiran ni galmeessu. Waajjira ganda wajjin ta'uudhaan jechuudha. Ni galmeessu. Galmeessanii ni calalu. Calalanii akka gurmaa'an ni taasifama. Egaa gurmaa'aniin booda waldaa kan jedhamu san enterprise kan jedhamu egaa gurmaa'een booda. Kanaafuu individually wanni manatti deemee kennamu miti akkuma ati beektu strategies kan deeggaru kana garuu namni kamiyyuu hojii kan hin qabne deemee calalamee gurmaa'ee carraa jiru haala jiru hanga humna mootummaa eeyyameen mijaa'uu fi ni danda'a jechuudha. Liqii ta'uu danda'a, iddoo hojii ta'uu danda'a. Hundumaa jechuun immoo rakkisaadha. Biyya keenya sadarkaa biyya keenyaas keessa jirtu kun murteessaadha waan ta'eef jechuudha. Hundumaa immoo iddoo oomishaan argataa miliyoona tokko fakkeenyaaf 100,000 yoo jiraate magaalaa kana keessa 100,000 carraa hojii argachuu dhabuu danda'a. Kun fedhiin isaa qacaramuu ta'uu danda'a. Kana irratti immoo kan hojjetan piroojektonni biroos ni jiru. Hojii dhabaasan haala fedhii isaatiin dandeettii isaatiin gahoomsanii CV isaa akkatti barreessu maalis akka qopheeffachuu danda'u akkaataa inni kompiitant ta'e filatamuu danda'u internship jedhanii ibsaa turanii piroojeektiin objektiivii mataa isaa qaba yookiin immoo kaayyoo nu sadarkaa opereeshiniidhaaf innaa hojjennu objektiivii nu heeyyamamee jira. Objektiivii saniin ala baanee hojjechuu hin dandeenyu akka piroojeektiitti. Inni guddaan kana oduu nu qabattan bareeda. Aadde Tiitinnaa Taamiraat jedhamti. Qindeessituu waldaa aara galfiif misooma dubartootaa magaalaa Adaamaati. Dhaabbanni isaanii waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa waliin walitti hidhaminsa cimaa uumuudhaan
hojjetaa akka jiru ibsiti. Waajjira carraa hojii uumuu wajjin walitti dhufeenyi qabnu kan hidhamni qabnu maalidha? Kanaan dura piroojeektiin keenya kan hojjetu dubartoota miidhaan koorniyaa bu'uureffatee irra ga'e irratti hojjeta ture. Kanaaf dubartoota irratti haala hojjennu keessatti maqaa gaariidhaaf magaalaa kana keessatti waan qabnu hojii kana yeroo hojjennu gaa maaliif carraa hojii wajjin walitti dhufne yoo jennu dubartoota hojii kaffalamu hin qabne irratti dhanuunis kan hojjetaa jiru akkasumas immoo buqqaatota biyya keessaa as qubatan ganda gooroo qubatanii jiran irratti kan hojjennu maaliif dubartoonni hojii kaffalamu hin qabne kan jennu mana keessa oolanii hojii adda addaa kan hojjetan garuu hojii kaffaltii harqabu kan hin qabne ikonomikaalii abbaa warraa isaaniitti maatii isaanii irratti warra hundaa'anii jiran yookaan dipendi ta'anii jiran isaan kana irratti kan hojjetaa jiru. Isaan kanaafis akka hojiin uumamu kan taasisuu irratti ta'e waan hojjetaa jirruuf kanaan hidhanni keenyaa jechuudha. Maalidha kan nu hojjenne dubartoonni ganda bokkuu 5 keessatti argaman hojii kaffalamu hin qabne 900 ta'an waggaa duraatiif amma immoo nama 1500 ta'an walumaa galatti 280 2,800 isaan kan akka filataman taasisuudhaan isaaniif carraa hojii uumuu taasisne jechuudha. Kunis haala kamiin taasisaa jirra? Tokkoffaan dubartoonni kanaan dura rakkoon isaanii inni guddaan kolaateraalii dhiyeeffachuu hin danda'an yookaan immoo wabii dhiyeeffachuu hin danda'an mana dhuunfaa qabaatanii waan adda addaa qabaatanii jechuudha. Kanaaf kana firii akka ta'u taasisne liqiin kun jechuudha karaa carraa hojii uumuu federaalaa maaster kaard faawundeeshiniin riiskii gochuudhaan Hibrat baankiin dhaala xiqqoodhaan collateral free liqii mijeessineef lammaffaan leenjii interprenerii akka argatan taasisne. Leenjiin interprenerii kun immoo dubartoonni sun haala biizinasii akkamitti hojjechuu danda'u kan jedhu. Kanas TVT magaalaa Adaamaa wajjin ta'uun jechuudha. Egaa dubartoonni kun dura akkamitti gara keenyatti dhufan yookaan akkamitti nuun gara isaaniitti deemne kan jedhu gandatu akka filatu taasisne jechuudha. Ganda yeroo filatu immoo ulaagaalee adda addaa qaba. Tokko dubartoota hojii kaffalamu hin qabne ta'uu isaanii, lammaffaan immoo umuriin isaanii daangee jechuudha. Akkasumas immoo jiraataa ganda sanaa kan ta'anii fi waraqaa eenyummaa kan dhiyeeffachuu danda'an kana ulaagaa guunnee kanaan dura liqii adda addaa irraa bilisa kan ta'an kun akka ulaagaatti dhiyaate akka filataman taasifamanii filatamanii edda amma kan hojjetaa jiran nama 207tu hojii jalqabeera liqii fudhatee jechuudha. Liqii kan argate haga yoonaatti nama 207 maaliif liqiin isaa xiqqoo gara duubaatti nu jala harkifatee ture jechuudha. Amma haalli liqii sun baankii wajjin mijaa'utti. Namoonni 207 sun hojii uummatan sun ogummaa adda addaa kan qaban kanaan dura yookaan immoo ogummaa dabalataa argataniin ta'uudhaan baaltinnaa, suuqii, horii gabbisuu akkasumas immoo lukkuu horsiisuu, hoolaa, re'ee adda addaa horsiisuu irratti suuqii xixiqqoo, baaltinnaa xixiqqoo akkasumas immoo mana minaanii banachuudhaan, mana meeshaalee ijaarsaa banachuudhaan, uffata hodhuudhaan, pileeysteeshinii kan kana fakkaatan hojii carraa hojii kan uummatanii ofii isaanii illee buna danfisuu, mana koppii kan kana fakkaatan ofii isaanii namoonni 207 sun hojii jalqaban immoo nama 157 carraa hojii uumaniiru. Isaan biratti tokkos ta'e lamas qaxaranii jechuudha. Kun egaa hojii guddaadha. Tokko ofii isaanii namni 207 yeroo jijjiiramu maatiin isaan duuba jiru jira. Akkasumas immoo namni 157 sun immoo hojii akka argatan taasisneerra jechuudha. Kunis immoo hojii hojjechuun isaanii maal irratti beekama inni guddaan hojjenne tokko hordoffii sirriitti ni taasisna gandaa fi dhaabbata keenyaan ta'u. Lammanni immoo dubartoonni liqii fudhatan sun guutummaa guutuutti haala jennuun liqii isaanii sana deebifataa jiru jechuudha. Haala gaariitiin deebisaa jiru. Waggaa 3 fi piroojeektiin kun kan jiru garuu haala bajanni keenya nuun akka bajataatti bajanni haala itti hojii adeemsisuudha. Garuu akka liqiitti kan laatamaa fi jiru ammoona miliyoona 27 liqiin laatameera. Kana egaa namoota 900 sana keessaa nama 270 amma sana argatee jechuudha. Namoonni 900 sun immoo yeroo argatan miliyoona guddaatu qarshiin miliyoona guddaatu magaalaa kana keessatti hojii irratti oomaa jechuudha. Kanaaf inni jooni yookaan immoo dhaabbanni miti mootummaa magaalaa keessa jiran dinagdee magaalaa guddisuu irratti illee yookaan immoo carraa hojii uumuu irratti illee hojii hojjetaa jirra jechuudha. Hojii dhabdummaa balaa hammaataa ta'ee lammiilee gaaga'ama hamaaf saaxilaa jiru kana furuun kan danda'amu qooda fudhattoota adda addaa irratti hirmaachisuun yoo ta'e malee humna mootummaa qofaan hin danda'amu. Qooda fudhattoonni kunneen yeroo dhufan ammoo seektarri mootummaa birookiraasii baay'isuu dhiisee dafee simatee hojiitti galchuun qindoominaan waliin hojjechuutu rakkoo hamaa kana salphisuu danda'amaa jedhameera. Obbo Laggasaa Taliilaa
itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaati. Waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa fi qooda fudhattoonni moorratti xiyyeeffannee raawwateetiin kan hojjechaa jiru. Namarratti yoo ta'e nama keessaa immoo harka qalleeyyii irratti hojjechaa jira. Hojii namoota hojii hin qabne irratti namoota humna oduu qaban, beekumsa oduu qaban, barnoota oduu qaban, diinagdee keessatti gumaacha takka illee buusuu hin dandeenye. Garuu immoo yoo carraa argatan diinagdee keenya keessatti bu'aa olaanaa galmeessisuu warra danda'an irratti kan hojjechaa jiru. Isaan keessaayyuu immoo dubartoota irratti. Amma ragaaleen tokko tokko yoo agarsiisu amma unemployment ratein parsantii 18.5 yoo jennu kana jechuun akka magaalaa keenyaatti nama 100 keessaa namni 19 namni umriin isaa hojiidhaaf ga'e hojii keessa hin jiru jechuudha. Hojii hin qabu jechuudha. Namni umriin isaa hojiidhaaf ga'e hojii hin qabu jechuudha. Kana yoo ilaallu immoo as keessaa parsantiin olaanaan dubartoota. Gosa barnootaatiin yoo sadarkaa barnootaan yoo adda baasee ilaaltu parsantiin 30 barnoonni isaanii kutaa 12 gadi jechuudha. Parsantiin yoo baasu kutaa 12 xumuruu dadhabanii sababa garaagaraatiin dubartoota harcaan achi keessaa kan jiran jechuudha. Parsantiin 30. Parsantiin 22 immoo kolleejjii pooliteeknikaa fi yuunivarsiitii irraa warra eebbifaman. So teemaatik eeriyaan keenya iddoo irratti xiyyeeffachuu qabnu eessa kan jedhu san sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akka obbo Laggasaan jedhanitti hojii dhabdummaa rakkoo hammaataa ta'e kana seektarri mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaa magaalaa Adaamaa keessa jiran qindoomanii hojjechuudhaan rakkoo kana yoo hin furiin balaa hammaataa ta'e itti fufuunsaa waan hin oollee jedhan. Dhaabbileen qooda fudhattoota amma nuti hojjetan kun tumsa nuu godhu. Yeroo gandatti dhufan amala tokko gandoonni baay'een amma wirtuleen akka gaariitti aktiivlii baay'ee dubbiin isinii galtee warri deeggartan jirtu. Sirriitti warri galateeffatamuu qabdan maqaan keessan kanan sirriitti beeku jechuudha. Qaamni hojii dhabummaa irratti hojjechuudhaaf qaama miidhamaa irrattis haa ta'u, dubartii irrattis haa ta'u, kamirratti haa ta'u namni harka qalleeyyii irratti hiyyummaa hir'isuudhaaf fan dhufe jedhee too balbala keenya gaafatumu balbala keessan bantanii raawwatee warri keessummeessan baay'een jirtu. Namoonni muraasni garuu warri balbala cufattanii kana gootu malee kanan godhu kana gootu malee kanan godhu kan jettan baay'ee inni sirraa'u qaba jechuudha. Inni sirraa'u qaba. Karaa kanaan wal sirreeffachaa deemuun baay'ee barbaachisaa. Namni qaamni tokko si qarqaaru yoo dhufe ishoo inni ofitti fudhannee raawwannee namni naatumsu dhufe inni fudhannee raawwannee too waliin duula ba'uudha malee hiyyummaa kanarratti balbala cufannee raawwannee too qaawwanama laaluun sun nama hin baasu jechuudha. Daawwattoota qophii biizinesii qophii keenya har'aaf qindeeffannee kanumaan xumurra. Yeroo itti aanu qophii biraatii walitti deebina turtii gaarii.